أكم نجا فيادا اللي فينا سنيك أبى الحمد لله دفنة أتفين يدفعنا في دال المهم كنت تجرتي بقى ها المهم عارفه أما باو في ديما بكني جروسانتي كاتينوجي ديما إسا كبير من هدا إسا نكو فرندتشي جرا إسا أنا كاني ننقل شون جاتشادا إسا ديمو جرا نفانا ترانا سننجا يسي واحد بريسي هناني في أكو اسم بيتن كومنتي جلت لنا مهدودو هاركا خيسا قبا أمين هاركا خيسا قبا أبليسي عارفودا خيسا جرا إساتو قدو دنداوان كنا نانجي تورتاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في هردفتوتا يا كم جرتن نجا فيادا إدو جرتن تسلام النخيا برري سنادك أبو خان كيساتي في خنالاتيس فينا قبدني جرا خنو الحمد لله بقنا جراتني إيجا الراس مال قبضتو دفتشون كسرنا لمو وان هاريتا كان قبضتو دفه إيجا أكما بيتن عارفو يجو هدا جرا وإساتي تنجرا إيجا هاتي منسا من هداتي في منسي جدو ددبي أجرتي ودون اسم نودجي سيستي دعوة ولتاني أنا اللي نراني سنيف دبيا من هداتي باتي منسي دبيتي من هدات دبيتي بربادة جبان عارفو أركتي أبا منسي إيجا ربي من هداتي قد هاباسو فينجا هاتو هوجا اسم من هداتي إيجا فتى نتوان التيدا من بينو هاتي دمّا تيسا هيتي uftee haa baaftu malee baasuu hin dandeenyu jaaniin. Egaa rabbi haa baasu asumaanuu du'aa godhaa fi obboleessa keenyaa fi egaa arifoo keenya arifoo abdii rabbi mana hidhaatii gassi haa baasu hamtuu sin harkini yoo dhugumatti gartee haqa malee sossootee malee yoo dhugumatti haqaa kanumaan beeku san taate ni baataa yaadan godhin manni hidhaa dhiiraaf ijaarame. Manni hidhaa dhiiraaf ijaarame. Namni tana dhiisii namni nama jeesee ni ba'a. Mana hidhaa irraa obboleessa namni nama jeesee ni ba'a. Biyya namaa keessatti immas maallaqa dalaga. Maallaqa kafallee si baafna. Tana yaadan godhin. Ayyaan obsa godhan dhiira wanni kun namni cimummoo qofaa jettee Oromoon. Hidhaan ta dhiiraati boruu bahaa garuu gaarii fi hamaa fiitii fi gaarii fi adda baafattaatu hamtuun nama dhufu wayi adda namaa baafti. Namni hoggaanii fi gaarii waliin beeku jechuudha. Namni hoggaa hamtuun dhufte kana wal beeka. Kanaafuu namoonni nu adda sii beekee jira. Asumaan hoggaas dhageenyu faamiin keenya jechuudha. Faamilii faamilaa yuutuubni isaa obboleessi aarifoodhaa dumaashiin kee harka keessaa qabaachuu isaatti ni gadda. Dhugaa dubbachuuf na gaddisiisti. Obboleeyyan kiyya zamanni garagalee akkuma ani isiniin jee namni hanguma baagiraawundii keessa argu si miidha. Miidhaa sirra gaggeessa. Hanguma si beeku miidhaa sirra gaggeessa. Hanguma si dhiyaatu firummaanis rabbii silaa rahima maxxanfadhaa jeera. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam rahima maxxanfadhaa jee. Nama rahima maxxanfatee jannata harkata jee. Namni rahima maxxanfanne wallahi jannatan suuf ni beeytan warri islaamaa. Kanaaf namni zamana kanaa immoo obboleessaatu obboleessa miidha. Waliin maxxanfanne. Firri fira miidha malee alagaan miidha. Alagaa waliin beekan. Eessattuu wal gahan. Yoo fakkeenyaaf ka fudhannu ta'e warra taariiba dhufu ni dhageessan miidiyaa irratti ni gartan. Obboleessi obboleessa cafaqee gurrarraa muree miila cabsee miidhee cafaqee namatti haamee alagaa wajjin dachii gurgursiisanii biyyarraa maallaqa ergisiisee jiraachaa jira. Dallaalonni jechuudha. Dhalaa teenyaas taariibaas fidan gudeedanii itti taphatanii nama meeqaan intala dhalaatti rabbi sodaadhaa. Dachii gurgursiisanii akkana goosisu fira saatii bara. Ilmaan adeeraniif akkana ol godha rabbi sodaadhaa. Shanyummaa jaan. Shanyummaa silaa shanyummaa sanuu jiraattee walii rifatanii walii naasuu qabaattanii wayyaadhaa bara. Naasuu waliin qaban
afaaniin shanyummaa jiran. Shanyummaa warri oofus gosummaa fi gandummaa warri oofus daldala jiran. Kanaan daldalachuu dhaaba. Nama namummaa qofaaf kabaja. Mee addunyaa tana irratti afooshaa namummaa jaarradhaa boo. Garteemi? Namni nama ta'uuf wal kabajee rabbi sodaatee sodaa rabbii qabaatee yoo hojjete rabbi itti gargaarsifattee takka illee rabbi barakaa keessa siqaa. Wanti rabbi sodaadhaan hojjetan barakaa qabdi jechuu jira keenya. Kanaafuu hujummaanuu laalamma bismillattee wanni eegaltuufi wanni akkanumatti eegaltu adda. Kanaaf obboleeyyan kiyya bakka jirtanitti waan gaarii wal yaada. Waan gaarii kabeetaniif kan beeyna irrattis haasidummaa dhaaba. Keessaa nuti warri afaan kana dubbatu haasidummaan yoo tokko xiqqishoo jireenyi irra wayyaa ta'e yoo xiqqishoo irra waa beeke garaa keessatti jeeti garaa keessatti ittaneefi akkasitti waan kanaa jira. Kanarraa of qusannu. Mee asumaanuu amma waniin isin daawwachiisu ayyaan hogguuniif mana hidhaa dheeyxee abbaa mana sii gaafattu. Oduu sii gunuu fiddu. Akkasumatti ammaas waa'ee obboleessa isaa harka keessaa qabaachuu hoggaa nuuf himtu. Deebi'ii ammaas hogguu ayyaan kana nuu himte hanaaneen waan jettee dhaadattu. Dhaadannaa isiin gaggeessitu. Itti gammaduu isaa asumaanuu hanaane obboleettii tiyya hojii nyaatanii hojiin dhuyidan waan hin jirre walirra hin kaa'inaa obboleessa kee qabii gabbaasi hin jirtu wanni tun. Obboleessi isaa tokko na godhee akkasii na godhee siifis gaarii miti gabbaasii dhiifama ol gaafadhaa waliif fayyaan isiniin jaa obboleettii tiyya maan hojii seentallee naan hin jiin anis obboleessa keeti. Takkasiitii humaatii namni wal lola waliif fayya humaan qabu waan hin taane walirra hin kaayu harrabbi sodaan haa hojjennuyi. Takkanaati mee viidiyoo isaanii kana isin daawwachiiseetiin walitti deebiin deeffadhaa. Waliin deeynee jechuudha gaafannu waan inni hidhameef hin beekne nuti beekuu hin dandeenye haati dhimmaa dhuftee waan inni hidhameef haa himattu achi booda furmaanni kan namuu ta'a malee amma wanni godhamuu danda'u takka hin jiru jamaan namni ni beeytanii wanni isin silaa yakki inni itti hidhame kanaatu yakka badaadha waan ta'eef. Dhugaa yakka badaadha. Wanni kun biyya Arabaatti. Walaa hordoftoota fayyadee waan irra feebule hin qabu. Waan isheenummaan nagee eega qabaate ni baha jechuun hordoftoota kabajamtoota kiyya alhamdulillah wallahi warri du'aa nu gootan galatoomaa warri rakkachuu jirtanillee hedduu galatoomaadha rakkoon teenya rakkoo teessanii jeetii yaada. Arramoo jetii ajaa'ibaa mistara ajaa'ibaatiin qabadhee isinii dhufe jechuudha. Akkuma isin agartan jechuudha. Waa hedduu rakkee gaafa ballootii fi gaafa rakkoo adda barta jaanii waan kana arifoon dhimma kana jechuudha. Dhugaan dhibbatti harka keessaa qabaa jee hin amanu jechuudha. Waa hedduun dhagee arifoon raayii isii waa hedduun bareesi hanaanii fi akkuma isin beektan komantii jalatti illee nama hedduutu harka keessaa qabaa harka keessaa qabaa obboleessii arifoodha keessa jira isaatu godhuu danda'a waan kanaa naan jechuu turtanii dhugaadha har'a dhugaa ta'uu ani gizeenii fi namni illee akkas naan jiru hin amanne amanuu illee turre har'a garuu dhibbatti adda baafadheetiin jira jechuudha. Maaliif jennaan obboleessa isaa faamii harka keessaa qaba waliin wal ta'aniiti. Hanaanii fi inni kawaan kana godhanii Allah waalam gaawaa wal mari'atanii ilmummaan tunu waa taarifoo taatee fi waa tafaamii taatee ani beeku jechuudha. Ol biheeti bagan gammadee alhamdulillah akkam taataa amma narra dawwalee akkam taataa mee amma akkam taatu akka taatu san akkamii an akka tokko kiniin ta'u tokko hin jiru jechuudha. Ani telefoona isaa maan taata yaadni ba'a jechuudha. Maaliif jennaan akkuma isin beektan kana duras waan deebi'u ture ni beeytanii sanuma jechuudha. Deebi'ee ani ammeenya biraallee isaaf hin qabu obboleessa jaarsa kiyyaati jechuudha. Rakkoon qabu deebi'ee narra dawwalee jechuudha. Har'a gammadee jira hedduun gammadee bakka namni silaa dhaabbatee obboleessa ofii cinaa dhaabbatutti inni jechuudha narra dawwalee akkamii gammadee akkam taataamee amma akkam ta'uu deemtaa naan jedhe. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya dumaashii tiyya qaaliin ayyaantuu akkanatti oduu bareedaa nu dhageessite garuu wanni guddaan nama gaddisiisu obboleessi harka keessaa qabaachuu obboleessi alagaa wajjin ta'ee mana hidhaatti isa geessee
harka lafa jalaatiin itti gammadee ayyaana irra bilbilee har'a akkam taataa hoggaa jiruun hedduu nama gaddisiisti. Hamaa fi gaarii siitu adda baafattee jirti. Ayyaanumaa miti rabbi gad haa baasu. Jaarsa kee rabbi gad si haa baasu. Rabbi olumaanuu waa gammachiisu isa gabbaaseeti. Humaa miti. Akka maallaqaan hiisisanitti maallaqa kafallee baafna humaa takkan ta'u ariifoon hin yaadin tan akkanaa isin jechuuf adeeti. Talamadaa wanni guddoon ajaa'iba nattee hanaaniin gammaddee olu taaltee gaxu taaltee haasawni fitti amantee fitti amanamummaadhaan akkanatti barooddee bo'okiftee inumaatu akka nama biyya takka bulchuu jiruutti ofitti amanamummaa wanni gara takkaan ittiin kofla wanni na kofalchiisu beektanii ofitti amanamummaa isiitiin isii dhalaadhaa ofitti amantii akkanatti afaan guuttattee waa cufa waan silaa intalti dhalaa fi hin jenne dhalaa biraa yoo taate ni qaqqaanfatteera qaqqaanfattee maarree ittiimi isiin namarran kaayyanne bas akkana na godhee bara akkas na godhee ariifoon akkana na godhe akkas na godhe niin quudhee afaan kara takkaan isii tan dhuga jabduu namaati. Anaanee teenya jabduu teenya gurbaa keenya gannuu baasi. Isinii wajji nyaatee kalee obboleeyyanii waliin jettanii hin hidhini gannuu baasi asumaan dhaamsaan siin hidhaamu. Siidhaamuu fadhe dhaamsaan siidhaamuu fadhe. Haa ta'u mee viidiyoo hanaaneedhaa ta'e isiin akkana dhiichiftee barooddee bookkiftuun isin dhageessaa nafaana turaa ittiin bu'aaraa bar jaasuunis akka tokko nama godhaa bar akka tokko waliin nama kakaasaa bar mee laalaa ittiin koflaa mee na daawwadhaa mee. Kunoo dhageeffadhaa. Akkaataa baastan san garsanii nagarsiisaan. Barfannaan ajaa'ibaati. Allafeenis ni qaba alhamdulillah dhufnee. Shuuf. Ati feenyu dhufee anaaf hidaal ilmoo. Ilmoo arifoo. Jirti bakka. Ilmoon arifoo. Amma ba'uuf hin deema bakka inni jiru sanitti bakka feeru bakka dalagaa jiraate feeru mana isaa keessa jiraate barbaadeetiin namallee qopheeffadheeti jira namnillee kana gargaaru. Hayyee. Ittiin hojii deemee isa qabee mana hidhaa isa naquu feeru dachii jala isa naana nafaana turaan isin hin jaa. Umaan bilisanii ni baata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi anane. Deebite jechuun keessatti sun oolamu waan Mee maaliin dhufte? qabsiisanii askariitti fidee waan haadha hunda akkan gaafadhutti waa hundaa goreetiin isa mana hidhaa niqeetiin dhufee jechaadha. Tamam sirreen kafaladhaa sirreen maaliitaa osoo naanjoo osoo waa meeqa naanjoo nuti mun fedhaa nuti mun nafiigaa'u askarii biratti jechaadha. Garuu gurbaan kun bifreetii fi mujirummaa tan hundaa isaa fidee anaa sana akkamitti akkana godhan naan gallee haa taatu gaa hammishee inni eedanuuf mana hidhaa keessa jiraachaadha. Akkasittiin gammadeeti garaan fataa zanaan ajuu jiraachaadha. Alhamdulillah. Haaya. Tamam. Ta duraanii. Kanaatu alhamdulillah isa cisiisa. Ta ammaa garuu torbaan tokko teessu. Alhamdulillah rabbiin haqa keenyaa baasee jira. Gana ammallee naaf baasa. Ahamishii inni qabamee mana hidhaa keessa jira. Haqa kanaafu baay'een gammadee jira. Baay'ee garaan na gammadee jira jechuudha. Tamam wallahi waan dubbadhuuf waan haasawalleen beeku jechaadha. Haasawallee baza naasoo jira jechaadha. Maaliif yootanii baay'een gammadee akkuma askari bira dhaqeetiin himadhee gurgurbaa kun akkana nu godhee akkas nu godhee namni kun akkana gisee jiruun namni kun kamii jaayatmanii beekanii gaara isin. Askari jechuun warra Yaman jechaadha. Dhalaa furoo dhaabbate. Warra Yaman warra uummata dhalaa hojii dhaabbatu. Haqa dhalaa. Maallaqaan isiste maali? Akkasitti haqa hiyyarra naa baasanii qabanii hidhaa keessa naqanii waan inni dubbasuu wallaalee achi keessa haaya wayi akkana jaa jechaadha. Garuu alhamdulillah jaa waa hundaafu karabbiin na qabbaneessee karabbiin haqa hiyya naa baasee ammallee ganaadha ta'isaa. Indiyaatu mana hidhaa san keessallee hin baasuun maaliif hin baasne jettan haga intala ayyaan baanu san gartee haga waraqaa isiif barreessee hannuufi takka isii achi hiikee achumatti ni haana gartee akkasitti achi Jaartii hanga hiikuufi. Jiruun isiniin jaagaa Oroko. Oroko. Akkatti qofartu laalaa beeku.
bagan gammadde naan jaagaatti jiratti baga gammadde baga robbis gammachi Hinjannu. waan ta'eef waan ta'an hunda khasirra yaade baga agarsiiste naan jaatti na barreessa warri na rabsa jirtan hundi haysanuu tamam Laa sin arrabsinu. araga akkam namootan Sin arrabsinu. akkam taatanii jeeban haqa khiyyaar kan deemaa isin tardara takka miidhamuu jirtu takka leeshitti hojii dhaabbachuu diddan leeshitti sagalee tasa hojii goruu diddan isin ilmaan gurbaa dhiiraa san nattabate garaa goree na haadu jira bar shaararra hundatti simbeehu deemi naannoo jira bar Dhuguma bakkaatti bintu dhugaa. hayaan ilmaanuu talti dhalaan takka maqaa isin iftureessite yani as gubbaa ol baatee mijirratti ol baatee haasoti mijirratti dhalaan takka takkana yoo waan dhugaan taane waan kijiba jeesin ol beeyaasaa waan namni nan godhe takka hin taatu jechaadha gurbaan kun nattabatee akka malee na godhe arra waaqaa isaa harkatee tamam ganaadha ganaacha keessatti lollee beelaa fi dheebuu fi tuuminsaanuu tamam hayi Gumaan godhe maallaqa kafalee jechaadha tu jiraannaan namni takkatti ni zaabbamu jechaadha dhangaafannes ayyaanis akka as gubbaa ol baatee isarraan dubbadhe yoo dubbattis akka feete naggalchuu Awang ambehu isi san numayi huda gafani isi san Niha. Si fuudha jechuun. Sin fuudha. gafani ho Akkaaniif beekutti hin beeku akka sin fuudhu. ayyan ho tu warqatiti anan ho atis jartiti ya kana manni kunis ho tutti gali ilmoon tunis tiya akkana gafa je ol behe Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya Hanaaniina akkana bookifti laa walii utaltee kofaltii maal jettee arra kofaltuus boru booyuu dandeessi. Guyyaan tokko roobaa guyyaan tokko aduu bara. Namni guyyaan tokko gaddaati guyyaan tokko gammachuuti. Feenaan gammaddee hin gammadin asumaa hin dhaamsiidhaama obboleessi kee hidhaa irraa gabbaasi. Humaa waliin gootan isinii wajjin nyaatee obboleeyyan jettanii hojii turtan kalee arra kamii deebitee waliitan maqaan jirre kam warra keessan. Ilmoon tu yoo inni garaasi godhuun kan dhugaa ta'uu taate anaan eenatti kottu anis rahima isaati mana akumaa geessee marammaree waa cufoon sii godhee mana saniidhaan sii reessee isa siifi ni haa godhaa yoo dhugaa taate kottu mana akumaa geessine si marammaraa namni tokko aana qaba fira qaba yoo kana biraatiin dadhabdee osoo askaratti hin finne dura fira isaa bira dheeyitee ijibbaata godhu qabda malee akkanuma lafaa katee mootummaa namarra dhaabdee isa tumsiisee marree godhaa noo hanaane baasi gurbaa baasuu baannaan ammoo karaa nagayaatiin si gaafannee baasuu baannaan atis maallaqa kafallee isa hidhaa maallaqa irraa gabbaafnee siisidhuu dandeenyaa tanaaf beer siisni hiina isa qofaa miti atis hidhamuu kan irraanfatin akkasii hanaan tuub akka nuu baaftu asumaan kabajaan isin gaafadhaa eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya galatuumaa dubbii isinitti heddummaanne viidiyoo kana laayikii godhaa sheer godhaa subscribe godhaa heddummeessaa nu guddisaa jirtan alhamdulillahi galatuumaadhaa isin jaalanna hangaan viidiyoo biraa qabadhee isin dhufu bye bye nagaatti isin jaalladha.